Tole kam jirtu mata duree itti aanu walitti deebinee jira. Mata dureen itti aanu The Quantum Theory in the Photon. Quantum Theory in the Photon kan jiru walitti deebinee jira jechuudha. In 1900, Max Planck, the German physicist, came to an entirely new view of matter and energy. Saayinsistiin biyya Jarman, fiizistiin biyya Jarman kanii fi Max Planck jedhamu yaada haarowaan dhufe jechuudha. Ilaalcha maatarii fi enerjii fi maatarii irratti yaada haarowaan dhufe jechuudha. Ilaalcha haarowaan. He made a revolutionary proposal. Energy like matter is discontinuous. Inni kanii fi yaadni inni itti dhufeen enerjiin akka maatariitti discontinuous dha jechuudha. Continuous miti jechuudha. Kana jechuun enerjiin wavelength dha jennee ilaalaa turre. Enerjiin akkana qofaa miti. Enerjiin akka maatariiti discontinuous dha. Discontinuous dha jee yaada haarowaan dhufe jechuudha. Eenyu? Max Planck. According to Planck, atom in the molecule could emit or observe energy only in discrete quantities like small packages or bundles. Akka yaada Planckitti atomii fi molecuuliin kanii fi boofee kanii fi seenuu emit yookaan absorb haa ta'u energiin maali qofatti discrete quantity kana jechuun small packet jechuudha. Energiin akka deema malee continuous miti jechuudha. Akka wavelength akkasii miti jechuudha. Energiin akka deema akka baakkeeta tokkotti deema malee continue akka deemu miti. Inni bandiliidha jechuudha. Energiin malee continue miti jechuudha. Each of these small packet of energy is called quantum. Small packagein kun maal jedhamee yaamama? Quantum jedhamee yaamama jechuudha. Small packetiin kun hundinuu quantum jedhamee yaamama jechuudha. The energy of quantum is proportional to frequency of radiation. Amma kana jechuun energiin yeroo inni fi bahu frequency qaba. Frequency radiation qaba jechuudha. Radiation kun ammoo maal qaba? Frequency qaba jechuudha. Kana jechuun energiin proportion dha wajjin frequency dha wajjin proportion dha. Energy is E single quantum. Energiin tokko quantumiin singiliin tokko energy mataa isaa qaba jechuudha. Yeroo kana energiin proportion dha waliif eenyuuf frequency dhaaf. Yeroo kana energiin wal qixanii ta'a constantii Planckitaniitu jira K jennaan frequency. Amma yeroo kana K'n kun kanii fi Planckitaniin eenyuun bakka bu'aa wal qixanii ta'a H bakka bu'aa jechuudha. HV. Amma H'n kun maali? Cold Planckitan constant jedhama jechuudha. Planck constant. V ammoo frequency of radiation ti. Radiation isa deemu sanii. Yeroo kana H'n kun meeqa? H wal qixanii ta'a 6.63 times 10 the power of minus 34 joule second. Isa kana jechuudha. Inni kun constantii Planckidha jechuudha. Constantii Planck H. The volume of Planck constantidha jechuudha. Amma energiin wal qixanii ta'a Planck V jennee turre. V ammoo asitti adda baafachuu qabdan kanii fi velocity osoo hin ta'in kanii fi radiation jechuudha. Kanii fi new jennee yaamnu sana. Kanii fi jecha Greek. Yeroo kana frequency ammoo maal jennee turre? Frequency wal qixanii ta'a C over lambda jennee turre. Yeroo kana bootaa frequency eenyu dhufaa? Frequency wal qixanii ta'a C over lambda. Yeroo kana bootaa frequency dha maaltu kana? C over lambda dha jechuudha. Yeroo kana salphisnee haachuudhaaf energy wal qixanii ta'a Plancktan velocity of light, speed of light over lambda dha jechuudha. Formula kana akka dhufe jechuudha. Inni kun. According to quantum theory, akka yaada quantum theory, energy is always emit or observed in integral multiple of HV. Energiin yeroo hunda integral maali? Ka emit taatu observe taatu integral multiple dha jechuudha.
Amma enerjiin maal jennee ture? Paakeetiidha jechuudha. Paakeet yookaan paakeej bandilii jechuudha. Akkanaa jennee ture enerjiin. Yeroo kana kan inni taatuu fi kan inni observe taatu integiraal maltiipiliidha jechuudha. HV, 2HV, 3HV isaan kanaanii maal jennaani? Integiraal maltiipilii jennaan jechuudha. For example 2HV, 3HV isaan kun kana qaban jechuudha. HV qabaachuu danda'an 2HV, 3HV. A system can transfer energy only in whole quanta. Enerjiin kanii fi transfer ta'uu danda'uun maal qofa keessatti? Whole quanta jechuudha. The energy seems to have particular property. Enerjiin amala murtaawaa qaba jechuudha. Example 4.1.4 The blue color in fireworks is often achieved by heated copper chloride to about 1200 degrees Celsius. Amma kana jechuun fireworks jechuun raacitii jechuun yeroo inni fi akka waggaa haarawaa akkanii fi ayyaana tokko tokko kan ifi dhukkaafamu jechuudha. Isa sanii jechuudha raacitii san. Inni kun biluu kilarii keessatti argama, diimaa keessatti argama, yeloo argama. Kana keessaa biluu kilariin yeroo inni fi kaarban kiloraayidiin digirii seelsheesii 1200 irratti yeroo inni fi hiit ta'ee argama jechuudha. Biluu kilariin kun yeroo inni fi raacitii aayiraan koopper kiloraayidiin 1200 digirii seelsheesii irratti hiit ta'ee argamu jechuudha. Then the compound emit blue light having a wavelength of 600 nanometer. Compounding kun kanii fi blue light kana emit godhu wavii meeqaani? Wavii 600 nanometer. 600 nanometer jechuun 600 times 10 the power of minus 9 meter jechuudha. Meetira wavelength kana irratti. What is increment of energy or the quantum that emitted at 600 nanometer by copper chloride? Copper chloride kun energy meeqaani kan emit ta'u jechuudha. Wavelength 600 nanometer irratti. Kana dalaguudhaaf amma enerjiin wal qixanii ta'a HC over lambda jennee turre. Yeroo kana H'n keenya meeqa jennee 6.63 times 10 the power of minus 34 times joule per second jira. Baay'isuu iddoo banatti adeeffannu 6.63 times 10 the power of minus 34 joule second times 3 times 10 the power of 8 meter per second jechuudha. Over inni kun 600 nanometer jechuun times 10 the power of minus 9 meter jechuudha. Yeroo inni fi duwwaa tan lamaan balleessinu plus 2 irra daballa. Yeroo kana 7 ta'a jechuudha. 6 times 10 the power of minus 7 ta'a jechuudha meetira. Isa kana isa goona jala irratti barreeffannaa jechuudha. 6 baay'isuu 10 the power of minus 7 meter. Meetirri jiru meetira kanaan hidhama. Sekondiin as jiru sekondii kanaan hidhama. Enerjiin juuliidhaan taa'uu qaba jechuudha. Juulii waan taa'uu qabuuf maal jennaani? Juulii takkitti tanaaf jechuudha. Haya plus minus 7 kana plus 7 goona. Asittis plus 7 goona. Yeroo kana meeqa ta'a? Inni kun kana gabbuufannaa. Isa kana waliin baay'ifnee 3 wajjin 6.63 baay'isu 3 hiruu 6 yeroo goone meeqa nu dhufaa? Inni kun isa kana yeroo fi waliin baay'ifnu meeqa ta'a? 19.89 yeroo fi 6 firru immoo wal qixanii ta'a 3.3 takka 5 ta'a jechuudha. Isa kana baay'isu isa kana hiruu isa kana 3.3 takka 5 ta'a jechuudha. 3.3 takka 5 enerjiin wal qixanii ta'a. Yeroo kana asirratti
times in 10 the power of minus 34 baay'isu inni kun ammoo 10 the power of 15 ta'ee jira 87 10 the power of 15 plus yeroo isaan kana lamaan walitti daballu meeqa ta'a energy wal qixanii ta'a 10 the power of minus 19 joule kana ta'a jechuudha energy keenya itti aanu the photoelectric effect. In 1905, Albert Einstein used the quantum theory to explain the photoelectric effect. Bara 1905 Albert Einstein quantum theory fayyadamuudhaan photoelectric effect kana ibsuu ibsee jira jechuudha. Maal ibsee jira? The photoelectric effect is phenomena in which electrons are ejected from the surface of certain metal exposed to light of at least a certain minimum frequency called threshold frequency. Photo effect jechuun photoelectric effectiin meetaalii tokko jira. Meetaalii kanarraa maal godha? Elektiroonii baasuudhaaf jechuudha. Elektiroonii baasuudhaaf laayitii nu barbaachisu jira jechuudha. Raadiyeeshinii. Maal godha? Irratti ibsaa jechuudha. Yeroo irratti ibsa kana elektirooniin as keessa wal qabatee jira. Elektiroonii wal qabatee kana baasuudhaaf ammoo enerjii nu barbaachisa. Enerjii nu barbaachisa jechuudha. Enerjiin kun yoo xiqqaate minimum frequency kan barbaachisu enerjiin kun. Inni enerjiin minimum frequency san maal jedhama? Threshold frequency jedhama jechuudha. Amma meetaalii tokkorraa sarfeesii meetaalii tokkorraa elektiroonii baasuudhaaf photoelectric effectiin fayyadamuudhaan jechuudha. Laayitii nu barbaachisu jechuudha. Laayitii nu barbaachisu sanii jechuudha. Elektiroonii from meetaalirraa baasuudhaaf laayitii irratti ibsina. San boodarra laayitiin maal qaba? Frequency qaba. Frequency san yoo xiqqaate frequency threshold frequency jedhamu nu barbaachisa jechuudha. This observation can be explained by assuming that EMR, electromagnetic radiation, is quantized, consists of photon. In the threshold frequency represents the minimum energy required to remove the electron from the metal surface. Kun khanifi inni ibsamuun maalini? Electromagnetic radiation yoo quantized ta'e, quantized yoo photon light yoo ta'e jechuudha. Threshold frequency maal bakka bu'a? Minimum energy jechuudha. Minimum energy bakka bu'a. Minimum energy nu barbaachisu. Energy yoo xiqqaate energy xiqqaa nu barbaachisa jechuudha. Yoo xiqqaate kan nu barbaachisu elektiroonii meetaalirraa remove godhuudhaaf jechuudha. Thresholdiin kan bakka bu'u minimum energy muraasa kan nu barbaachisu elektiroonii meetaalirraa remove godhuudhaaf jechuudha. Photons are particles of light or energy packet. Photon jechuun paakkeetiidha jechuudha. Energy partikilii laayitiiti. Yookaan ammoo paakkeetii jechuudha. Diskiriitii kan inni san. Isa sanii jechuudha paakkeetiidha. The minimum energy required to remove electron. Energiin xiqqaan elektiroonii remove godhuudhaaf nu barbaachisu minimum electron energy equals to Planck times minimum frequency jechuudha. Energiin minimum energy nu barbaachisan isa kana jechuudha. Minimum energy equals to Planck times nu jechuudha. Energy where is E minimum jechuun minimum energy jechuudha yookaan ammoo photon. Kun ammoo threshold frequency yookaan minimum frequency jechuudha. A photon with energy less than frequency less than amma photonii laayitii nu barbaachisan irra xiqqaa minimum energy yoo ta'e minimum energy irra laayitiin isa yoo xiqqaa ta'e yookaan ammoo frequency'n irra xiqqaa minimum frequency yookaan threshold frequency yoo ta'e maaltu ta'a? Can't remove electronii baasuu hin danda'u jechuudha. Energiin photoniin energy irra yoo xiqqaate yookaan frequency'n
frequency xiqqaarra yuunii fi xiqqaate minimum irra yoo xiqqaate elektiroonii remove godhuu hin danda'u jechuudha. Light with frequency less than frequency minimum produce no electron. Frequency lightiin yuunii fi initial irra yoo irra xiqqaate elektiroonii produce godhuu hin danda'u jechuudha. On the other hand, gama biraatiin if the light has frequency greater than minimum frequency, the energy in excess of the required to remove the electron is given to electron kinetic energy. Yoo ammoo frequency lightii frequency irra guddaa minimum yoo ta'e minimum frequency irra yoo ta'e elektiroonii gatii ni baasaa jechuudha, remove godhuu danda'a. Amma kana akkamitti ilaallaa? minimum energy jira. Minimum energy wal qixa ni ta'a. Minimum energy wal qixa blank minimum frequency dha. Yeroo kana energiin amma inni kun energy qabnudha jechuudha. Energy nu barbaachisu baasuudhaaf energy elektiroonii. Energy dabarataa jira immoo kanii fi irra guddaa frequency irra guddaa initially hatee jira. Yeroo kana energiin kun maal jennaan? Energy equals to blank frequency yookaan nu yennaan jechuudha. Amma energiin kun kanii fi nu barbaachisu jechuudha. Kanii fi seenee elektiroonii baasu. Kun ammoo energy seenu kun ammoo energy duraan argama jechuudha baasuudhaaf. Yeroo kana energiin kun irra guddaadha. Haya energiin kun lamaan h frequency minus h frequency yennaan. Yeroo kana inni kun kan nu barbaachisu kun ammoo kan seenu jechuudha. Kana jechuun maaliin bakkuma energy kamii? Kinetic energy dha jechuudha. Kinetic energy. Inni kun kinetic energy ta'a jechuudha. Kinetic energy ammoo kinetic energy wal qixa ni ta'a 1/2 mv square dha jechuudha. Yeroo kana wal qixa ni ta'a hv minus hv minimum goona jechuudha. Isa kana harkan. Kana jechuun ammoo kinetic energy. Kana akkatti harkachuu dandeenya jechuudha. Okay. Inni kun kinetic energy. Kinetic energy is KEOE is kinetic energy of electron. Saffisa energy electroniti. M is mass of electron. M maali? Mass hanga electroniti. V velocity of electron. Saffisa speed electroniti. HV namo energy of an incident photon. Energy photoniti jechuudha. HVO namo is energy required to remove electron from the metal. Energy metal irraa electronii remove godhuu nu barbaachisu maal jennaani? HVO dha. Inni kun ammoo energy photoniti jechuudha. Kanii fi itti seenu jechuudha. Intensity of light. Intensity amma intensity yeroo jennu kana intensity jechuun baay'ina light jechuudha. Amma maal jennee photon lightiin discrete baay'ina photonii lightii nu barbaachisu remove godhuuf electronii isa kana jechuudha. Amma intensity jechuun lightii baay'ee jechuudha. Amma yeroo kana intensity of light is the measure the number of photon represent in given part of the beam. Kana jechuun intensity of light jechuun nambarii eenyuti photonii jechuudha. Kanii fi argamu given particle beam keessatti akkuma innitti isa kana jechuudha. Paaketii discrete dha jennee jirre photon energy jechuudha lightiin. Isa kana nambarii isaa jechuudha baay'eetu isaa agarsiisa jechuudha. The great intensity means the more photons are available to release an electron. Amma yoonii fi intensitiin baay'ee ta'e elektirooniin boo maali? Baay'ee ta'a jechuudha. Elektiroonii release ta'u more ta'a jechuudha. As long as the frequency greater than frequency threshold for radiation. Yeroon fi inni kun isa kanarra guddaa ta'edha jechuudha. Intensitiin guddaan photonii guddaadha. Lightii guddaadha. Kana jechuun elektiroonii remove godhu guddaadha jechuudha.
In this theory of relativity in 1905, Ernest derived famous equation. Amma relativity Ernest jira kan famous equation baasee jechuudha. Kana jechuun EMC squared. Rearrange yeroo nuti rearrange goonu maasii barbaannaa jechuudha. Maasii barbaanna. Kana akkamitti barbaannaa? Energy equals to mass c square speed. Yeroo mass barbaannu immoo over c square over c square. C square dhama maasii wal qixanii ta'a energy over c square ta'a jechuudha. Equation kana akka ta'e barbaanna. The main significance of the equation is the energy is has mass. Kana jechuun maal garsiisa? Barbaachisummaan equation kana energy maasii qabaachuu nu garsiisa jechuudha. Using this equation kana fayyadamuudhaan we can calculate the mass of associated with a given quantity of energy or apparent mass of photon. Equation kana fayyadamuudhaan maasii energiidhaa calculate godhuu dandeenya jechuudha. Maashiin energy maasii qabaachuu jechuudha. Amma energy jira. Energiin wal qixanii ta'a. MC square. Ammas energy Planck jira. Energy Planck wal qixanii ta'a. HC over lambda kana jira jechuudha. HC over lambda. Yeroo kana MC square wal qixanii ta'a. HC over lambda. Maasii energy barbaaduudhaaf over c square goona. C square dhama. Yeroo kana square tun c kanaan ni dhama jechuudha. Square jechuun c habbaa lama jechuudha. Yeroo kana c takka ni dhaamsiti. Maasiin energy wal qixanii ta'a Planck over lambda speed dha jechuudha. Hamtaa isa kana ta'a jechuudha. Isa kanaan maasii energy barbaachuu ni dandeenya. For electromagnetic radiation of wavelengths, energy of each photon give expression by expression kanaan ibsamaa jechuudha. Energy photon wal qixanii ta'a HC over lambda. Yeroo kana equation kana fayyadamnee maasii elektiroonii akka baasuu dandeenya jechuudha. Okay, we can summarize the important conclusion from the work Planck and Einstein as follows. Nuti xumuratti godhuu dandeenya jechuudha. Hojii Planck fi Einstein. Kana jechuun energy is quantized. Energy quantized jechuun discrete. Energy discrete dha, package dha. Jaan. Kanaan energy quantized dha jechuudha. It can occur only in discrete unity called photon or quanta. Kana jechuun energy ka argamu discrete dha. Discrete unity. Kana jechuun maal jennaan photon yookaan immoo quanta jennaan. EMRI, electromagnetic radiation, which was previously thought to exhibit only wave property. Duraan jechuun yeroo duraanii energy ka argamu wavelengthidhaan argama jennee beeknaa jechuudha. Wavelength amala wavelength qaba. To see show certain character of particular matter as well. Yeroo nuuf immoo ilaallu. This phenomenon is sometimes referred to as the dual nature of light. Amma akkuma asirra agarsiisutti duraan laayitiin energiin maal jennee turre? Light as wave phenomena wave qabaa jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo maal jennee energiin akkuma energy like a matter akkuma maateriitii maal qabaa? Akkuma laayitiitti streamii qabaa jechuudha. Maateriidha jechuudha. Amma yeroo kana energiin lachuu qaba. Wave illee ni qaba, maaterii illee ni qaba jechuudha. Dual nature light. Example 1.7. Question number 1. Compare wavelengths for electron mass 9.11 times 10 to the power of minus 31 kilogram traveling at speed 1 times 10 to the power of 7 meter per second with that for a ball mass is 0.10 kilogram traveling at 35 meter per second.
wave lengthii elektiroonitii fi boolii compare goonaa jechuudha tan yeroo kana maasiin elektiroonidhaa 9.11 times 10 the power of minus 31 yoo ta'e speedii maasiin elektiroonidhaa kanii fi 9.11 times 10 the power of 31 kan qabu speedii takka tuqaa times 10 the power of 7 yoo deeme akkasumas booliin maasii duwwaa tuqaa 10 kiloogiraama qabu yoonii fi speedii 35 yoo deeme wavelength isaanii compare goonaa jechuudha. Kana compare godhuudhaaf formula Ernst fayyadamna. Energy equals to mass c square hajoo fi kanii fi Planck. Energy equal h v jechuun c over lambda dha jechuudha. Isa kanarraa maasii barbaanna. Maasiin squaring is equals to c over lambda. Yeroo kana over c square over c square goona. C squaring dhaama. C kana dhaama. Maasii wal qixanii ta'a h over lambda c ta'a jechuudha. Amma isa kanarraa maal barbaanna? Wave isaanii barbaanna jechuudha. Isa kamirraa formulaa maasii wal qixanii ta'a h over lambda c joo kana. H over lambda c joo. Yeroo kana criss cross goona. H wal qixanii ta'a mass times lambda c. Maal barbaanna? Lambda barbaanna over lambda. Maal barbaanna? Lambda barbaanna over mass c over mass c. Yeroo kana lambda wal qixanii ta'a h over mass c ta'a jechuudha. Formulaa kana fayyadamnee wavelength isaa lachuudha compare godhuu dandeenya jechuudha. Yeroo kana lambda of electron wal qixanii ta'a Planck 6.63 times 10 the power of minus 34 over maasiin elektiroonii meeqenne 9.11 times 10 the power of minus 31 speedii meeqaan takka times 10 the power of 7. Amma yeroo kana 10 the power of 10 isaan kana kophatti dalagannaa 10 the power of minus 34 isa kana over 10 the power of minus 31 10 the power of minus 31 times 10 the power of 7 isa kan lamaa yeroo ni walitti daanu maal ta'a 10 the power of minus 24 ta'a jechuudha. 10 the power of minus 24 isa kana plus jetaan 24 asittis 10 plus 24 inni kun wal'aansa inni kun yeroo kana meeqaa ta'uufaa 10 the power of minus 10 ta'uufaa jechuudha. Minus 10 isa kana ta'u isa kana kophatti daleenyee baafannee eeganii fi baafannee booda isa hafee maal goona kaalkuleet goonaa jechuudha. Meeqaa asitti 10 the power of minus 10 ta'uuf isaan kana yeroo ni fi waliin baay'ifne 9.11 baay'isu takka meeqa 9.11 isaan kana lamaan ammoo yeroo ni fi waliif irra meeqa ta'a 2.728 times 10 the power of minus 10 jechuudha. Isa kana duuba deebisnaa 7.28 times 10 the power of minus 10 takka argannaa jechuudha. Ammoo wavelength elektiroonidha 7.28 times 10 the power of 11 arganna. Isa kana meetira jechuudha. Wavelength meetira. Kana naanoomeetira deebisuuf yoo. Kana naanoomeetira deebisuudhaaf 7.28 times 10 the power of minus 2 times 10 the power of minus 9 meter. Amma naanoomeetira deebisuuf 10 the power of minus 9 jechuun naanoodha meetira. Sanbooda kaafu 10 the power of minus 2 kana isa kana dura deebisnaa jechuudha. Yeroo kana duwwaa tuqaa 7.28 naanoomeetira ta'a jechuudha. Kanallee kaa'uu dandeenya kanallee kaa'uu dandeenya jechuudha. Isa kana osoo hin ta'in duwwaa tuqaa 7.28 naanoomeetira ta'uu qaba jechuudha. Inni booliitiis pilaankii gubbaa ni qabna 6.63 times 10 the power of minus 34 maasii fi speedii isaa waliin baay'ifne yeroo nuuf waliif hirru isa kan arganna. Kan ammoo naanoomeetira deebisuudhaaf maal goona
25 10 the power of minus 25 ida'u 10 the power of minus 9 jennaan. Inni kun naanoomeetiriidha. Kanaa toofaa sanii deebisaan keenya kana ta'a jechuudha. Question number 2. The maximum kinetic energy of photoelectron emit from a given metal is 1.5 times 10 the power of minus 20 joule when light that has 750 nanometer wavelength shine on the surface metal. Determine threshold frequency. Amma kana jechuun meetaalii tokko jira laayitii irratti ibsanaa jechuun meetaalii kana irratti maaliif elektiroonii irraa baasuudhaaf. Yeroo kana wavelengthii 750 ta'een 750 naanoomeetira ta'ee fayyadamnaa jechuudha. Wavelengthiin kun laayitiin kun kanaan deema. Amma kinetic energiin amma speediin elektirooniin kun meetaalii kanarraa bu'uun ammoo meeqa kinetic energiidha jechuudha. Kinetic energy takka tuqaa 5 times 10 the power of minus 20 joule energy kanaan jechuudha kanarraa ba'u. Energy kanarraa baasuuf ammoo frequency meeqaan nu barbaachisaa? Threshold frequency, initial frequency jechuudha. Isa kana barbaanna. Isa kana barbaaduudhaaf energy tokko ni qabna. Walumaa galatti kinetic energy wal qixa ni ta'a. Energy nuti nu barbaachisu energy kaniifi irratti ibsine hir'isuu energy barbaachisu jechuudha. Yeroo kana isa kana barbaanna. Formulaa kanaan barbaanna jechuudha. Isa kana gamana dabarsinaa kinetic energy minus HV equals to minus HV minimum frequency. H minimum frequency. Yeroo kana minus kana balleessuudhaaf minus aan baay'ifna. Minus kinetic energy plus HV equals to minus nu kun ni bada HV initially dha jechuudha. Kanii fi energy frequency nu barbaachisu. Amma kana argachuudhaaf over H V mini frequency wal qixa ni ta'a. Frequency minimumin HV minus kinetic energy over H. Isa kana fayyadamnee maal godhuu calculate godhuu dandeenya jechuudha. Wal qixa ni ta'a. HV minus kinetic energy over H. Yeroo kana H'n 6.63 times 10 the power of minus 34. V kana argachuudhaaf ammoo maal ni qabna? Wavelength ni qabna. Wavelength jechuudha. Frequency wal qixa ni ta'a. C over wavelength. C'n keenya meeqa? V kana argachuu deemna amma. V isa kana jechuudha. C'n 3 times 10 the power of 8 yoo ta'u over 750 nanometer. Nanometer jechuun 10 the power of minus 9 meter jechuudha. Amma yeroo kana plus 9 plus 9 maal arganne? 10 the power of plus 17 jechuudha. Isa kana yeroo waliif hirre immoo duwwaa tuqaa 3 hiruu 750 duwwaa tuqaa duwwaa 4 yoo ta'u times 10 the power of 17 jechuudha. Amma isa kana isa barreeffannaa asitti isa kanaan baay'ifnaa jechuudha. Meeqa duwwaa tuqaa duwwaa 4 times 10 the power of 17 yeroo kana takka 2 3 minus 3 yoo goonu 10 the power of 14 jechuudha. 10 the power of 14 4 times 10 the power of 14 ta'a jechuudha. Isa kana isa barreessinaa H dhaan baay'ifnaa jechuudha. H result H kanaan baay'ifnee argachuu dandeenya jechuudha. Baay'isuu 4 times 10 the power of 14 minus kinetic energy keenya meeqa? 1.5 times 10 the power of minus 20
to the power of digdamaa jechuudha. Over h keenya 6.63 times 10 to the power of minus 34. Amma isaan lamaan kana walitti daballa. Isaan lamaan kana yeroo nuuf walitti daballee minus 20 ta'a jechuudha. Isaan lamaan kana yeroo nuuf walitti daballee 10 to the power of minus 20. 10 to the power of minus 20 ta'a jechuudha. Isaan lamaan kana yeroo nuuf waliin baay'ifne immoo 26.52 times 10 to the power of minus 20 minus 1.5 times 10 to the power of minus 20 isa kana jechuudha. Over 6.63 times 10 to the power of minus 34 amma isa kana qabnaa jechuudha. Isa kana bal'inatti baafannaa 26.52 times 10 to the power of minus 20 irrisuu 1.5 times 10 to the power of minus 20 over 6.63 times 10 to the power of minus 34. Amma yeroo kana isaan lamaan kana walirraa hirrifnaa meeqa ta'a 25 times 10 to the power of minus 20 ta'a jechuudha. Over 6.63 times 10 to the power of minus 34 plus 34 goona. Yeroo kana inni gubbarraa kun meeqa dhufaa 10 to the power of plus meeqa dhufaa 10 asirraa 14 dhufaa jechuudha. Isaan kana lamaan yeroo nuuf waliif hirree 3.77 times 10 to the power of 14 dhufaa jechuudha. Eenyu V isa kana nu barbaachisaa jechuudha. Elektiroonii immiit irraa guruudhaaf meetaalii sanirraa V keenya meeqa 3.77 times 10 to the power of 14 jechuudha. Isa kana jechuudha. Deebi'ee maal barbaannaa? Calculate the corresponding wavelengths minimum wavelengths barbaanna ammas. Minimum wavelengths kana barbaaduudhaaf V minimum wal qixxee taasii over wavelengths minimum criss yeroo goonu over waan jennee siin wal qixxee ta'a lambda over V initial over V initial yeroo kana lambda initially wal qixxee ta'a C over V initial jennaan. Ishii siin keenya 3 times 10 to the power of 8 over V keenya immoo 3.77 times 10 to the power of 14. Amma isa kana minus 14 isa kana minus 14 goonaa jechuudha. Meeqa ta'a? 10 to the power of minus 14 gubbaratti illee 10 to the power of minus 14 yeroo goone maal ta'uufaa inni kun ni badaa as gubbatti immoo kaafu 10 to the power of minus 6 ta'uuf. Isa kana lamaa yeroo nuuf warri firru duwwaa tuqaa 795 times isa kana ta'a jechuudha. Isa kana ta'a weeviin minimamiin yeroo kana fuunee duuba deebisnaa meeqa ta'a 7.95 times 10 to the power of minus 7 ta'a jechuudha. Wavelengths meetira jechuudha kana ta'a. Weeviin initialiin wal qixxee ta'a 7.95 times 10 to the power of minus 7 meter. Isa kana ta'a jechuudha.Anii fi frequency'n jalqabaa isa kana weeviin kan barbaachisu jechuudha. Meeqaan herziidhaan keenya jechuudha san herziidhaan keenya 3.77 times 10 to the power of 14 maaliin keenya herziidhaan keenya. Kaniif immoo wavelengths maaliin keenya meetiraan keenya ammoo naanoomeetira deebisuudhaaf
maal goonaa duubatti ibsina takka lama yeroo san 3 pilaas kana jechuun duwwaa tuqaa 7 9 6 times 10 the power of minus 6 jechuun kana duubatti ibsina takka lama 3 times 10 the power of minus 3 kana jechuun 10 the power of minus 9 yeroo kana maal ta'a 10 the power of minus 9 naanoomeetira inni kun ammoo 796 ta'a san booda naanoomeetira jennaan jechuudha naanoomeetira kana